Hai barattoota akkam jirtan nagaa keessan. Har'a kan ilaallu freshman anthropology unit 3 wajjin ilaalla. Human culture and the ties that connect kan jedhu wajjin ilaallachaa. Inni kun yeroo darbe keessatti unit 2 irra ture. Unit 2 keessatti jechaadha kan ilaalamaa ture. Amma garuu revised kan ta'e keessatti inni kun unit 3 irratti kan jiru jechaadha. Kanaafuu warri unit 2 dhaan barataa jirtan unit 2 dhaan ilaaltanii warri unit 3 dhaan barataa jirtan unit 3 dhaan jechaadha. Kanaafuu isa kana jalatti kan nuti ilaallu aadaa ummataatii fi akkasuma ammoo wantoota ummata kana walitti hidhan ilaalla jechaadha. Aadaa keessa wantoota jiran wantoota ummata hariiroo ummata nuuf himan yookiin ammoo hariiroon nama maal akka ta'e kan tilmaamuu dandeenyu wantoota kanneen ilaalla jechaadha yooti kana jalatti. Kanaaf hundi keessanuu warri chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe godhuudhaan viidiyoowwan akkanaa hedduu argachuu dandeettanii. Inni biraa ammoo PDF kan yoo argachuu barbaaddan Telegram irratti post ni godha. Itiyoo student jettanii search godhuu dandeettanii @itiyoo student yookiin ammoo linkii description jalas ni kaa'a akkasuma ammoo commentii jalqabaa irratti pin ni godha. Kanaafuu isaniin seentanii argachuu dandeettanii jechaadha. Isa kana qofa osoo hin ta'in subjectiiwwan birootis kan akka psychology fi kan kana fakkaatan argachuu dandeettanii jechaadha. Kan highlight ta'e kanneen ofii kiyyaa highlight godhee akkanatti edit godhee akkasuma ammoo nootiiwwan diimaadhaan isiniif kaa'e kunniin ammoo wantoota moojilii keessan irra hin jirredha jechaadha. Kan jiran garuu definition isaa haala kanaan kan hin jirredha. Kanaafuu isaan kanniinis argachuu yoo barbaaddan chaanala itiyoo student jettanii search yoo gootan isiniif dhufa yookiin ammoo commentii jalaa linkii isaa tuquudhaan argachuu dandeettan jechaadha. Akkasuma viidiyoo kana yeroo ilaaltan ammoo VPN fayyadamuudhaan yoo ilaaltan baay'ee na gargaaruu dandeettan. Isin raawwanni irratti akka yoo hin jiru garuu anaaf ammoo waan na fayyaduuf VPN fayyadama ilaalaa isin jedha. Kanaaf gara barnoota keenyatti yeroo deebinu jalqaba irratti definition of culture ilaalla. Definition of culture. Hiika culture ilaalla jechaadha. Culture inni jennuun kun aadaa inni jennuun kun maa inni hiikaan isaa jalqaba irratti maal jechaadha isa jedhu ilaalla. Culture inni jennuun kun karaa hedduudhaan ibsuu dandeenya jechaadha. Aadaa kana karaa hedduudhaan ibsuu dandeenya. Fakkeenyaaf the term has no constant definition jedha. Inni kun definition constant hin qabu. Fakkeenyaaf greater than 400 definition qaba jechaadha. Karaa garaagaraatiin ibsamuu danda'a. Inni kun karaa garaagaraa 400 oliin ibsamuu danda'a jechaadha. Kana jechaan lammiiwwan garaagaraa fakkeenyaaf lammii tokko waa'ee aadaa yoo gaafattan aadaa karaa biraatiin isin ibsuu danda'a. Kan biraatis yoo dheedhanii gaafattan aadaa karaa biraatiin isiniif ibsuu danda'a jechaadha. Kanaafuu inni kun anthropologist inni jennuun maa inni warroota anthropologist isaan jennuun kun nama maaliiti? Nama waa'ee anthropology qoratudha jechaadha. And the sociologists define isaan kunniin haala sadiin isa kanarra kan jiru namoota sadii nuuf kaa'ee jira jechaadha. Anthropologistoota sadii nuuf kaa'ee jira. Isaan kunniin haala kamiin ibsan isa jedhu haa ilaallu. Isaan keessaa inni tokko Edward B. Taylor nama jedhamudha. Inni kun bara 1871tti culture maal jedhee ibse. Inni kunis anthropologistoota keessaa tokko jechaadha. Anthropologist isaan jennuun maa inni warroota waa'ee aadaa, waa'ee uumama namaa, oriijinii namaa fi kanneen kana fakkaatan kan qoratanidha jechaadha. Inni kun maal jedhee ibse? Culture is a complex whole jedhee ibse jechaadha. A complex whole which includes knowledge, beliefs, art, moral, law, customs, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. Inni kun complex wholeidha. Kana jechaan walxaxaa fi akkasuma wantoota hedduu kan of keessatti qabate jedhee ibse jechaadha aadaa. Kana jechaan maa inni fakkeenyaaf inni kun maal of keessaa qaba? Aadaa inni jennuun kun beekumsa of keessaa qaba. Knowledge isa jennuun of keessaa qaba. Beliefs amantiiwwan garaagaraa. Kana jechaan maa inni fakkeenyaaf aadaa tokko keessa wanti hawaasni itti amanu beliefs inni waamnaa jechaadha. Kanaafuu wantoota akkasii of keessaa qaba. Akkasuma aartiiwwan garaagaraa shubbisa ta'uu danda'a fi kanneen kana fakkaatan jechaadha. Morals isaan jennuun ammoo maa inni kun safuuwwan garaagaraa, seerota garaagaraa akkasuma customs duudhaawwan garaagaraa kan of keessaa qabudha jechaadha. Kanaafuu inni kun maal jedhee ibsi?
complex whole which includes many things like knowledge, beliefs, art, moral jettanii ibsuu dandeettanii jechaadha. Inni kun kan namni tokko member of society ta'uudhaan hawaasa tokkoof memberii ta'uudhaan wantoota inni baratuudha jechaadha, acquired godhuudha. Kanaaf isa kana keessatti amma Edward B. Taylor namni jedhu kun yeroo aadaa kana ibsu wantoota hedduu of jalaa qaba jechaadha. Inni kun definitionii kana yoo ilaalle wantoota kanneen of jalaa qaba. Inni tokkoffaan complexityidha. Akkasuma wholeness of keessaa qaba jechaadha. Kana jechaan maa inni aadaan sun wal xaxaa ta'uu kana jechaan bifa salphaan ibsuudhaaf kan namatti ulfaatudha jechaadha. Akkasuma immoo wholeness wantoota hedduu kan of keessatti qabu ta'uu isaa asirraan hubannaa jechaadha. Inni biraa immoo acquired by man. Aadaan kun namaan kan baratamuu danda'udha, kan argatamuu danda'udha jechaadha. Kana jechaan maa inni namni tokko memberii hawaasa tokkoo ta'uudhaan waa'ee beekumsaa baratuu danda'a. Akkasuma immoo seerotaa fi aartiiwwan garagaraa, duudhaawwan safuu garagaraa waa'ee aadaa sanii baratuu danda'a jechaadha. Inni biraa immoo habit or capability of man as member of sociality group. Inni biraa beliefs, behavior, knowledge acquired by socialization process. Socialization process inni jennuun kun maa inni socialization is jedhu isiniif kaa'ee jira definition isaa. Is the process through which an individual learns and internalize the culture of society. Socialization in jennuun kun maa inni hawaasummaa jennuun sana jechaadha. Kana jechaan maa inni nam tokko socialabilidha yoo jennu ammaa inni hawaasa wajjin jiraatuudhaan wantoota hedduu kan baratuu danda'udha jechaadha. Waa'ee aadaa isaa, waa'ee aadaa hawaasa sanii kan baratuu danda'udha jechaadha. Socialization jennuun kanaafuu processii nam tokko hawaasa keessa jiraatuudhaan waa'ee hawaasa sanii ittiin baratuun socialization jennee ibsinaa jechaadha. Kanaafuu socialization processii kanaan amantiiwwan garagaraa, biliifiiwwan hawaasa amanuu fi akkasuma amaloota garagaraa, beekumsa garagaraa nam tokko hawaasa keessaa karaa socialization process ta'een argatuu danda'a jechaadha. Inni itti aanu immoo Malinowski irratti kan ilaallu Malinowski nama jedhamudha jechaadha. Anthropologistii isa lammaffaadha inni kun. Inni tokkoffaa Edward B. Taylor jennee jira. Inni lammaffaan ammoo Malinowski isa jennuun kanadha jechaadha. Inni kun maal jedhee ibsi? Culture as a handwork of man and the medium through which he achieved his ends. For him, culture as cumulative creation of man. Inni kun namni Malinowski jedhamu kun ammoo maal jedhee ibsa culture handwork of man jedha jechaadha. Inni kun wanta namni harka ofiitiin hojjetudha. Kana jechaan culturein uumamaan kan argamu miti jechaadha. Wanta namni hojjetedha yookiin ammoo namoonni walii galuudhaan baay'ee waan isin beekuu qabdan culturein tokko culture jedhamuudhaaf namoota lamaa fi isaa ol ta'uu qaba jechaadha. Nama lama ol ta'uu qaba. Kanaafuu aadaan nama lama ol erga ta'ee namoonni kunniin maal godhanii aadaa kana jalqaba ofii isaaniitii waa'ee aadaa sanii uummatanii jechaadha. Aadaa akkamii akka ta'e. Akkasuma immoo inni kun miidiyeemii yookiin ammoo karaa inni indii isaa yookiin ammoo goolii isaa yookiin ammoo xumura isaa ittiin gahuudha jechaadha. Kana jechaan namni tokko aadaa isaatiin jiraatee aadaa isaatiin wanta hunda hojjetuudhaan du'uus yookiin ammoo goolii wayii achiif godhuu danda'a jechaadha. Kanaaf inni kun maal jedhee ibsi? For him culture as cumulative creation of man. Kanaafuu inni kun maa inni walitti qaba wanta namni uumeeti jechaadha. Kana jechaan maa inni fakkeenyaaf aadaa tokko yoo fudhanne aadaan Oromoo yoo fudhanne fakkeenyaaf aadaan Oromoo afaan qaba. Afaan Oromoo isa jennuun akkasuma uffata garagaraa qaba. Nyaata garagaraatu as keessa jira. Akkasuma immoo safuuwwan garagaraa, seerota garagaraa fi akkasuma amantiiwwan garagaraatu as keessa jira jechaadha. Kanneen hunda uumamaan wanta jiru miti. Maaltu uume? Namatu uume jechaadha. Kanaafuu aadaa handwork of man inni jennuun isa kana jechaadha. Yookiin ammoo cumulative creation of man inni jennuun isa kana kan highlights ni godhe kana diimaadhaan kan isiniif kaa'e yookiin ammoo kalarii garagaraatiin kan isiniif kaa'e kana seeraan qabutu qabdan. Tarmiiwwan qormaata irratti deddeebitee dhuftudha jechaadha isaan tunniin. Kanaaf inni sadaffaan ammoo Robert Burstick nama jedhamudha. Inni kun ammoo maal jedhee ibsi? Culture is a complex whole that consists of everything we think, do and have as member of society. Inni kunis complex wholeidha. Inni kunis
namni jalqabaas maal jedhee ibse Edward Taylor inni jennuun sunis maal jedhee ibse complex wall jedhee ibse jechaadha. Kunis complex wall jedhee ibse garuu garaagarummaan isaanii maal inni sun maal jedhee knowledge, beliefs, art, moraalii fi kanneen kana fakkaatan of jala qabaa jedhe. Kun ammoo wanta nuti yaadnuu fi wanta nuti dalagnu akkasuma ammoo wanta nuti qabnuudha jechaadha. Akka aadaa meembarii sooshaayilii tokko ta'uudhaan meembarii hawaasa tokko ta'uudhaan wanta nuti yaadnu isaan kan tarmii kana seeraan qabadha. Robert Bressit bira yeroo dhuftan wanta nuti yaadnu akkasuma wanta nuti hojjennuu fi wanta nuti qabnuudha jechaadha. Meembarii sooshaayilii tokko yookiin ammoo hawaasa tokko ta'uudhaan wantoota kanneen kan of jalatti qabatudha jechaadha. Kanaaf garaagarummaa isaanii kanneen kun maal jedhee what we think, do and possess kan jedhedha jechaadha. Sun ammoo include everything like knowledge, morals, beliefs jedhee kan ibsedha jechaadha. Kanaafuu garaagarummaan isaanii isa kana jechaadha. Walumatti dhiyaata aayidiyaan isaanii. In combination we may define culture as isaan kanneen amma combine godhuudhaan culture haala kamiin ibsuu dandeenya? Common way of life shared by group of people. Inni kun karaa namni jireenya isaa ittiin share godhuudha jechaadha. By group of people wantoota garaagaraa life yeroo jennu wantoota garaagaraatu as keessa jira jechaadha. Fakkeenyaaf sirni gaa'ilaa ni jira, sirni awwaalcha garaagaraa, akkasuma ammoo amantiiwwan garaagaraa, ayyaana garaagaraa, fakkeenyaaf irreecha yoo fudhanne isaan kanneen hunda kan share ittiin goonu karaa kaalcharii kanaan jechaadha. Inni biraa is moral, intellectual, spiritual discipline for advancement. Inni kun moral yookiin safuu isa jenneen san jechaadha. Akkasuma intellectual qarootuma garaagaraa kan hammatee fi akkasuma spiritual inni jennuun kun ammoo wantoota amantii wal qabatan jechaadha. Belief isa jennuun kan jechaadha. Kanneen hunda kan of keessatti qabateedha jechaadha inni culture jennuun kun. Culture is a system of learned, shared and transmitted behavior. Inni kun ammoo sistemii maaliiti? Amala ittiin baratamu akkasuma ammoo shared ittiin ta'u ittiin qoodamuu fi akkasuma transmit ittiin dhaloota irraa dhalootatti ittiin daddarbuudha jechaadha. Inni kun karaa biraatiin yoo ibsinu. Is a collective heritage. Individuals are receiver. Inni biraa immoo inni kun maal inni aadaa inni jennuun kun hambaawwan garaagaraa kan of keessatti qabateedha jechaadha. Fakkeenyaaf individuals meembariiwwan as keessaa kunniin fakkeenyaaf nu amma maal inni sooshaayilii tokkoof maal inni meembariidha jechaadha. Aadaa Oromootiif yoo fudhanne fakkeenyaaf nu amma maal inni riisiivariidha jechaadha. Maaliif abbootii keenyarraa heriteejiiwwan kanneen hambaawwan kanneen aadaa kana maal goona abbootii keenyarraa dhaaluudhaan nus maal goona gara dhaloota itti aanutti dabarsinaa jechaadha. Kanaafuu riisiivariidha jechaadha nuti fudhachuu qabna jechaadha. Individuals are receiver jennee waan ibsinuuf kanaaf jechaadha. In general culture complex systemidha inni kun culture inni jennuun kun tokkoffaa maal godha inni kun shape individuals world view, norms, social interactions and identity. Inni kun aadaa inni jennuun kun meembarii tokko yookiin ammoo individual tokko jechaadha. Nama dhuunfaa tokko maal godha world view isaa yookiin ammoo ilaalcha inni addunyaa ittiin ilaalu kana maal godha ni jijjiira shape godha jechaadha. Ni boca akkasuma normiiwwan garaagaraa social interaction hawaasa wajjin hariiroo qabaatu keessatti amala akkamii akka qabaatu qabu haala kamiin akka hawaasa wajjin interact godhuu qabu haasa'uu qabuu fi akkasuma haala kamiin akka nama kabajuu qabu wantoota kan hunda kan of keessatti qabatudha jechaadha. Shape godha jechaadha aadaan kun. Akkasuma identity isaa eenyummaa isaa kan ibsudha. Fakkeenyaaf nam tokko Oromoodha nam tokko saba biraati. Oromoo fi saba biraa kan addaan ittiin baafnu identity isaati amala isaa haasaa isaa. Fakkeenyaaf identity keessaa inni tokko afaan jechaadha. Haasaa yoo ilaalle inni kunis identityidha. Maa inni calaqqiftuu saba tokkooti jechaadha. Aadaa kan ibsudha jechaadha. Inni kun fakkeenyaaf afaan Oromoo maa inni aadaa Oromootiif identity tokko jechaadha. Kanaafuu wantoota kanneen hunda kan shape godhudha jechaadha. Culture inni jennuun kun transmitted through socialization, language, symbols and rituals.
Inni kun karaa kamiin transmita karaa socializationitiin kan jechaan hawaasa wajjin jiraatuudhaan transmit godhuu dandeenya daddabarsuu dandeenya jechaadha isa kana. Akkasuma immoo language karaa afaaniitiin kan jechaan maa inni dhalootitti aanu barsiisuudhaan akkasuma immoo symbols mallattoo isa jennuun kan jechaadha bifa mallattootiin daddarbuu danda'a jechaadha. Inni culture jennuun kun inni biraa immoo rituals inni jennuun asii kaa'ee jira definition isaa gocha yeroo murtaa'aa ta'etti raawwatamuudha jechaadha. Ritual inni jennuun fakkeenyaaf irreecha yoo fudhanne ayyaana garaagaraa yoo fudhanne sirnoota garaagaraa yoo fudhanne isaan kunniin amma yeroo murtaa'aa ta'etti wantoota raawwatamanidha jechaadha. Kanaafuu bifa kanaanis maal godhuu dandeenya dhalootarraa gara dhalootaatti daddabarsuu dandeenya jechaadha. Provides a framework for understanding and interpreting the world, guiding behaviors, establishing social cohesion. Kanaafuu inni kun framework yookiin ammoo bu'uura jechaadha. Maal godhuu keessatti for understanding and interpreting the world addunyaa hubatuudhaan akkasuma immoo guiding behavior amala sirreessuudhaan qajeelchuudhaan jechaadha. Akkasuma hawaasa tokko godhuudhaan inni kun frameworkidha jechaadha. Culture inni jennuun kun fakkeenyaaf hawaasa tokko kan ittiin walii galu akkasuma kan sirna garaagaraa irratti haasaa ittiin taasisan hundi isaatumaa inni aadaadhaan wal qabata jechaadha. Kanaafuu inni kun frameworkidha yookiin wanta bu'uuraati jechaadha. Dynamic and adaptive isa kana behaviorii culture keessatti ni ilaalla toopikii itti keessatti jechaadha. Dynamic inni jennuun kun maa inni statics kan ta'in jechaadha. Kan dhaabbataan ta'in kan jijjiiramuudha. Aadaan maaliif akka jijjiiramu toopikii isa jalatti ni ilaalla jechaadha. Akkasuma adaptive kan baratamuu danda'uudha jechaadha. Evolving over time kan jechaan maa inni yeroodhaa gara yerootti jijjiiramaa fooyya'aa deemaa jechaadha. Aadaan kun wantoota garaagaraa faaktarii garaagaraatu jira jechaadha. Isa kanas kan akka inni evolve godhu taasisan. Influenced by historical, environmental, social factors wantoota kanneen maal ta'a influence ta'a jechaadha. Diverse across different societies and subcultures. Inni kun ammoo garaagarummaa hedduu qaba jechaadha. Fakkeenyaaf different society hawaasa garaagaraa keessatti garaagarummaa qaba. Akkasuma subculture yeroo jennu culture isaanii fakkeenyaaf Oromoo inni jennu ni jira. Oromoo kana jalatti Oromoo kana bakka hedduutti qoonnee ilaaluu dandeenya jechaadha. Fakkeenyaaf Arsii, Harargee, Baalee, Jimma, Wallagga jennee haala kanaan qoqqoonnee ilaaluu dandeenya jechaadha. Inni kunniin amma wantoota garaagara isaan godhantu jira. Fakkeenyaaf aadaa Arsiitii fi aadaa Harargee yoo wal bira qabnee ilaalle wanta garaagara isaan godhantu jira jechaadha. Kan Harargee kan Baalee wajjin, kan Baalee kan Jimmaa wajjin haala kanaan yoo wal bira qabnee ilaalle diversity qaban jechaadha. Isaan kunniin wanta adda isaan godhu qaban jechaadha. Fakkeenyaaf haasa'uma yoo ilaalle loqoota yoo kan fudhannu taate loqonni isaanii garaagarummaa qaban jechaadha. Kanaafuu diversity qaba jechaadha. Fakkeenyaaf jecha wayii kan Arsii yookiin ammoo Baalee dubbatu kan Harargee biratti hin beekamnetu jira jechaadha. Fakkeenyaaf namni Baaleedhaa dhufe yookiin ammoo Arsiirraa dhufe tokko wanta wayii jecha wayii kan jedhu taate warra Harargee kun maal jechaadha jedhanii waan san kan gaafatan. Akkasuma warri Harargee kunis yoo dubbatu warri Baalee yookiin ammoo warri Arsii yookiin warri Jimmaa akkasuma guruppiiwwan biraa jechaadha. Soosaayitiin sabkaalchariiwwan biraa kan isaan wallaalantu jira jechaadha. Maal jechaadha jechi kun jedhanii kun ammaa inni diversity mul'isaa jechaadha. Amma kan ilaallu characteristics features of culture ilaalla jechaadha. Amaloota aadaa ilaalla. Kan amma isin jedhas jalatti ilaalla jechaadha. Kan akka daayinaamikii isaan kanneen akkasuma addaabtii kan reefsiin jedhas jalatti ilaalla jechaadha. Inni kun characteristicsiiwwan hedduu qaba. Learned, shared, integrated, symbolic, all encompassing, adaptive, maladaptive, dynamic isaan jennuun kunniin amaloota aadaati jechaadha. Hundi isaa tumee tokko tokko maal akka ta'e ilaalla. Inni jalqaba learnedidha. Culture is learned. Kan jecha ammaa inni aadaan ni baratama. Isa jennu sanii jechaadha. Aadaan ni baratama jecha ammaa inni not transmitted genetically. Inni kun genetically osoo hin ta'in biologically yookiin ammoo genetikiin ni beektan jedhee yaada. Uumamaan waan tattaru osoo hin ta'in abbaa irraa gara ilmaatti yookiin ammoo haadha irraa gara ilmaatti wanta genetically taru osoo hin ta'in maa inni kun
acquired through the process of learning interacting with one's environment. Inni kun environment ofii wajjin interact godhuudhaan yookiin ammoo hubatuudhaan baratuudhaan kan taruudha jechaadha inni aadaa jennuun kun. Kanaafuu jeenetikaalii miti jechaadha. Dhalootaan wanta arganu osoo hin ta'in wanta barannee beeynuudha jechaadha aadaan kun. Kanaaf asitti waan isin qabatu qabdan inculturation isi jettan. Inculturation inni jennuun kun maali? Inculturation is a process of acquiring culture after we born. Is called inculturation jedhama jechaadha. Is a process by which an individual learn the rules and the values of one's culture. Inni kun inculturation inni jennuun kun maali? Namni tokko erga dhalatee dhalootaan osoo hin ta'in yeroo dhalatu haadhaa fi abbaa irraa fudhatee dhalataa osoo hin ta'in erga dhalatee booda wanta baratuudha jechaadha. Fakkeenyaaf kan akka ruuliiwwan seerota garaagaraa kan aadaa keessa jiran, vaaliiwwan garaagaraa, dambiiwwan, safuuwwan garaagaraa, seerota, wantoota kanneen hunda kan baratu erga dhalateeti waan ta'eef kanaafuu inculturation jennaan jechaadha. Kan garuu aadaa isaa san ta'uu qaba kan inni baratu kun. Fakkeenyaaf abbaan keessan Oromoodha jennu, abbaa fi haati keessan Oromoodha. Kanaafuu aadaan isin barattan aadaa Oromooti jechaadha. Erga dhalattanii booda kan abbaa keessanirraa barattan kun maali? Aadaa Oromooti jechaadha. Kanaafuu isa kanaan inculturation jennaan aadaa keessa yoo kan barattan ta'edha jechaadha. Inculturation inni jennuun kun karaa biraatiin ammoo termiin biraa acculturation isa jedhamu jira. Acculturation. Acculturation inni jennuun kun maali? Inni kun ammoo aadaa saba biraa baratu jechaadha. Aadaa saba biraa baratu. Fakkeenyaaf aadaawwan biyyoota alaa yeroo barannutti fakkeenyaaf isaan kunniin acculturation jedhaman jechaadha. Aadaa keenya yoo barannu garuu inculturation jedhama. Kanaafuu garaagarummaa isaa seeraan wanta acculturation is jedhamu kanas ni ilaalla tooppikii waan ta'anu keessatti. Qormaata irratti yeroo baay'ee deddeebi'anii dhufan jechaadha isaan lamaan kunniin. Inni biraa ammoo sharedidha. Aadaan maali? Ni qoqqoodamaa jechaadha. Kana jechaan maali? Must have a share meanings. Inni kun sharedidha jechuudhaaf culturein kun culture jedhamuudhaaf wanta share ta'uu wayii qabaatu qaba jechaadha. Wanta dhalootarraa dhalootatti daddarbu wayii qabaatu qaba jechaadha. Fakkeenyaaf aayidiyaawwan, yaadota garaagaraa, wantoota garaagaraa akkasuma behavioral patterniiwwan garaagaraa isaan kunniin maal ta'anii dhalootarraa gara dhalootaatti daddarban by at least two peoples. Maal ta'uu qaba? Namoota lama jidduutti yoo xiqqaate inni kun lamaa fi lamaa ol isin jedhee jira. Aadaan tokko aadaa jedhamuudhaaf wanti qoqqoodamu jiraatu qaba. Meembariiwwan lamaa fi lamaa ol ta'uu qaba jechaadha. Fakkeenyaaf namni tokko kophaa kiyyaan fakkeenyaaf nama aadaa mataa kiyyaa uummatu hin danda'u. Maaliif? Kophaa kiyyatti nama biraa wajjin sheer ta'uu qaba waan ta'eef amalli aadaa sheeridha. Sheer ta'a ni qoqqoodama ni daddarbaa waan jenneef fakkeenyaaf nama eenyu wajjin qoodadha kophaa kiyyaa aadaa yoo kan uumu ta'e aadaan nama tokko hin jiru jechaadha. Nama lamaa fi isaa ol ta'uu qaba. Kanaafuu shared ta'uu qaba jechaadha. Within a society to operate effectively, the guidelines must be shared by its members. Kanaafuu guidelines yookiin ammoo wantoonni qajeelfamoonni garaagaraa kan aadaa san keessa jiran meembarii hawaasa saniitiin maal ta'uu qabani? Share ta'uu qabani, daddarbuu qabani, walii qoodamuu qabani jechaadha. Without culture, person unable to communicate and cooperate and the result is confusion and disordered world. Aadaan osoo hin jiraatin fakkeenyaaf maaltu uumama? Aadaan osoo hin jiraatin confusionitu uumama jechaadha. Confusion jechaan maali? Bitaa namatti galuu isa jennuun kana disordered world ta'a jechaadha. Kana jechaan addunyaa hir'ina qabdu. Kana jechaan fakkeenyaaf unable to communicate jechaan nam tokko nama biraa waliin communicate godhuu yoo kan dandeenye taate maaliif inni kun communicate godhuu kan dandeenyeef maali? Karaan itti wal quunnamnu keessaa wajjin haasa'uu yookiin ammoo wanta wayii ittiin share goonu tokko inni languageidha jechaadha. Language inni jennuun. Languagein ammoo aadaa keessaa isa tokko. Ni ilaalla isa kana aadaa kana bakka lamatti qooduudhaan material and non material jennee qoonnee ilaalla jechaadha. Inni kun amma non materialidha. Non materialii topic itti aanu kana keessatti ni ilaalla. Non materialidha jechaadha. Kanaafuu aadaa keessaa isa tokko waan ta'eef kanaafuu aadaan kun yoo hin jiraatin, afaan kun yoo hin jiraatin namni walii galuudhaaf hagamta akka rakkatu hubachuu dandeettan jechaadha. Mallattoodhaan akka walii galuu danda'an garuu confusion ba'ata jechaadha.
confusion baata. Kanaafuu inni kun baay'ee barbaachisaadha jechaadha aadaan. Inni biraa immoo simboolikidha. Symbolic kan jennu immoo mallattoo isa jennuudha jechaadha. Symbols are anything to which people attach meaning and use to communicate with others. Symbol inni jennuun kun wanta kamiyyuu haa ta'u aadaa tokko keessa wanta jiru jechaadha. Kan namni hiika itti kennuudha jechaadha. Hiika kennee fi wanta isaa wajjin share godhe akkasuma use to communicate walii galuudhaaf itti fayyadamuudha jechaadha. Kana jechaan inni kun uumamaan simbooliin kun uumamaan hariiroo waliin qabaatu wanta inni hiika itti kennu kana wajjin. Fakkeenyaaf always isa kan yoo ilaaltan always has no obvious natural connections between a symbol and what it symbolizes. Fakkeenyaaf mallattoo sanii fi wanta inni hawaasa saniif ibsa inni kennu san jidduu wanti jiru uumamaan wanni jiru takka iyyuu hin jiru jechaadha. Kana jechuun fakkeenyaaf siinqee yoo ilaalle siinqeen tun amma inni aadaa Oromoo keessatti hiika qabdi jechaadha. Siinqee siin jennuun tun uleen tun hiika qabdi jechaadha. Akkasuma odaa yoo fudhannan fakkeenyaaf odaan amma hawaasa biraatiif mukuma qofaa jechaadha. Garuu hawaasa Oromootiif hiika muka kabaja qabuu fi akkasuma hawaasni Oromoo walgahii garaagaraa seera garaagaraa jalatti tumatuudha jechaadha. Kanaafuu fakkeenyaaf odaan kun yeroo uumamu Oromoon seera as jalatti haa tumatu yookiin ammoo walgahii as jalatti haa taa'u wanni jedhamee hin jiru jechaadha. Uumamaa wanti wal qabatu akka hin jiru. Garuu hawaasni maal godhe isa kanaaf hiika kennee fi isaniin akkasitti symbolize godhe jechaadha. Kanaafuu akkuma argitan uumamaan wanti wal qabatu akka hin jiru jechaadha. Akkasuma ulee kana fakkeenyaaf siinqee isin jennuun tun hawaasa biraatti yookiin tan fakkeenyaaf amma warra aadaa biraa hordofutti maa inni jettanii yoo gaafattan dollaa yookiin ammoo ulee jedhee isiniif deebisaa jechaadha. Garuu hawaasni Oromoo hiika itti kenna. Akkasuma odaa yoo fakkeenyaaf hawaasa biraa gaafattan muka jedhee maqaa biraatiin isinitti himuu danda'a jechaadha. Garuu hawaasa Oromoo biratti hiika qabaachaadha. Garuu inni kun amma fakkeenyaaf naachuraalii soo ta'e wanta uumamaan wal qabatu soo ta'e hawaasa hunda birattu tokko ta'a jechaadha. Garuu amma naachuraalii waan ta'iniif inni kun hawaasa wanta san symbolize godhe biratti qofa hiika kan qabaatu ta'a jechaadha. Kanaafuu uumamaan wanti wal qabatu akka hin jiru jechaadha. Example words jechoota garaagaraa yoo fudhanne fakkeenyaaf afaan Oromootiin nama afaan Oromoo hin beekne tokko jecha wayii barreessanii fakkeenyaaf koottu isa jedhu yoo barreessan isa kana barreeffama kana yoo itti mul'iftan hiika wayiitu hin qabaatu jechaadha. Isaaf dubbisuu danda'uu dhabuun maal yoo afaan Oromoo baratee hin jiraatin isa kana koottu isa jedhu kanayyuu dubbisuu dadhabuutu jira jechaadha. Kanaafuu hiika isaaf hin qabaatu jechaadha. Inni kun garuu koottu inni jedhu kun hawaasa Oromootiif hiika qabaata jechaadha. Inni biraa immoo objektiiwwan garaagaraa akkuma ibsin jedhee fakkeenyaaf siinqee yoo fudhanne gestures sochiiwwan garaagaraa saawundi sagaleewwan garaagaraa images fakkiiwwan garaagaraa fi that represent something else rather than themselves. Wanta wayii symbolize godhanii jechaadha. Isaan kun nama fakkeenyaaf odaa yeroo jennu akkuma ibsin jedhee hiika biraa qabaachaadha uummata Oromoo biratti. Symbolic inni kun maal jechuudha what is themselves yeroo jedhamu fakkeenyaaf inni kun muka ta'uu isaati. Garuu muka ta'uu osoo hin taane uummata Oromoo biratti hiika biraa qabaata jechaadha. Kanaafuu hiika biraa yookaan kennu ta'edha jechaadha. Symbolic thought is unique and crucial human ability. Inni kun symbolic inni jennuun kun mallattoon kun wanta unique ta'ee fi wanta adda ta'e jechaadha. Kana jecha inni hawaasa tokko biratti hiika biraa qabaata. Hawaasa biraa biratti hiika biraa qabaata jechaadha. Kanaafuu unique ta'uu isaa kan mul'isudha jechaadha. Akkasuma crucial kan barbaachisaa ta'edha jechaadha. It is verbal or non-verbal that stand for something else. Inni kun jechaan ta'uu danda'a yookiin ammoo jecha ta'uu danda'a jechaadha. Fakkeenyaaf wordiiwwan yoo fudhan isaan kun jechuu dandeenya. Non-verbal isaan jennuun fakkeenyaaf imeejiiwwan garaagaraa objektiiwwan garaagaraa yoo fudhan isaan kun non-verbal warra ta'anidha jechaadha. Kanaaf symbols inni jennuun kun inni powerful kan ta'anii fi often trigger behavioral emotion states. Example flag yoo fudhan jechaadha. Kanaafuu inni kun inni emotional behaviorii trigger godhuu danda'a jechaadha. Inni biraa immoo all encompassing.
all encompassing in jennuun kun maa'inni wantoota hunda kan of keessa qabate isa jennuudha jechuudha. Culture encompasses all aspects which affect people in their everyday lives. Inni kun maa'inni wantoota guyyaa guyyaa keessatti hawaasan affect godhan hundayyuu kan of keessatti qabateedha jechuudha. Comprise material and non-material aspects of human lives. Inni kun material meeshaa warra ta'aniif akkasuma kan meeshaa hin ta'inis of keessatti kan qabatudha jechuudha. Inni biraa immoo integrated isa jennuudha. Integrated inni jennuun kun ammoo maa'inni cultures are not haphazard collection of customs and beliefs, rather is integrated walls, the parts of which to some degree are interconnected with one another. Inni kun maa'inni integrated kan jennuun kun hariiroo waliin qabaatu jechuudha. Hariiroo waliin qabaatu fakkeenyaaf aadaan tokko wantoota hedduuf keessa qaba jennee jira. Fakkeenyaaf aadaa nyaataatu jira, aadaa uffannaatu jira. Akkasuma aadaa sirna garaagaraa irratti gaggeessinutu jira jechuudha. Kunniin hundi isaanii amma integrate kan ta'anidha. Fakkeenyaaf gaa'ila yoo kan fudhannu taate gaa'ila guyyaa gaa'ilaan fakkeenyaaf uffata uffatamutu jira, akkasuma nyaata sirna nyaataatu jira, sirni nyaataa ni jira, sirni haasaa ni jira, akkasuma sirni uffataa ni jira jechuudha. Kanaafuu isaan kunniin amma sirnoonni kunniin hundinuu sirna gaa'ilaa kanaan wal kan qabatanidha jechuudha. Integrated kan ta'anidha jechuudha. Inni biraa immoo is a system change in one aspect will likely generate changes in other aspects. Yoo inni tokko kan jijjiiramu ta'e siistamii tokko keessatti sirna tokko keessatti change yoo kan uumamu ta'e jijjiiramni yoo kan uumamu taate kan biraa keessattis jijjiiramu uumaa jechuudha. Example, analogy between the culture and the living organisms. Isa kan amma culture kana living organism wajjin lubbu qabeeyyii wajjin wal bira qabnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf lubbu qabeeyyiin tokko namuma yoo fudhanne fakkeenyaaf namni amma wantoota qaamota hedduu qabaa jechuudha. Qaamota hedduu qaba. Fakkeenyaaf harki ni jira, miilli ni jira, sammuun ni jira, onneen ni jira. Kunniin hundi isaanii amma fakkeenyaaf qaamota hedduu paartiiwwan hedduu qabaachaa. Paartiiwwan kunniin hundi isaaniitu nama kanaaf baay'ee crucial kan ta'aniif akkasuma integrated kan ta'anidha jechuudha. Wajjin hariiroo kan qabanidha jechuudha. Kanaaf akkasuma aadaan kunis paartiiwwan hedduu qaba. Paartiiwwan kunniin hundinuu integrated kan ta'anidha jechuudha. Hariiroo kan wajjin qabatanidha jechuudha. Fakkeenyaaf nam tokko mataa ni qabaa jenna yookiin sammuu ni qabaa jenna. Paartiiwwan biraa yoo hin jiraanne sammuun qofti yookiin ammoo mataan qofti kan qabaatu jechuudha. Harki qofti onneen qofti fakkeenyaaf onneen qofti kan qabaatu jechuudha nama saniif. Paartiiwwan biraa jiraatu qaba jechuudha. Kanaafuu aadaanis akkasuma wantoonni biraa sirnoonni hedduun siistamoonni hedduun jiraatu qabanidha jechuudha aadaa kanneen keessa. Kanaafuu wantoonni aadaa kana keessa jiran hundi isaaniitu kan integrated ta'anidha jechuudha. Inni biraa immoo adaptive and maladaptive. Adaptive and maladaptive jechuudha. Adaptive inni jennuun kun maa'inni kan baratamudha jechuudha. Kan baratamuu danda'udha. Kan adapt godhuu dandeenyudha jechuudha. Maladaptive inni jennuun kun ammoo kan negatiivii nurraan ga'uu danda'udha. Kana jechaan aadaan wantoota lamaan of keessaa qaba jechuudha. Adaptive fi maladaptive. Fakkeenyaaf nam tokko adapt godhuudhaaf environmentii wajjin adapt godhuudhaaf biologically akkasuma cultural wayiidhaan maal godhuu danda'a? Adapt godhuu danda'a jechuudha. Coping with environment. Kana jechaan nam tokko fakkeenyaaf our biological means of adaptation use cultural adaptive kits, customary activities in the tools. Inni kun kana jechaan maa'inni fakkeenyaaf nam tokko biologically adapt godhuudhaaf environmentii wajjin wal fudhatee jiraatuudhaaf kana jechaan maa'inni adaptive yeroo jennu environmentii saniin wanta environmentii san keessa jire adapt godhee yookiin ammoo baratee wajjin jiraatu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf nam tokko lafa ho'aa keessa yoo kan jiraatu taate jalqaba gara lafa qorraatti yoo kan deemu taate qorra san adapt godhuu danda'u qaba jechuudha. Baratuu danda'u qaba. Isaan garuu adapt kan godhamu wantoota hedduutu murteessaa jechuudha. Biological inni jennuun fakkeenyaaf qaama isaa ta'uu danda'a. Akkasuma immoo fakkeenyaaf kalarii haa fudhannu. Fagoo maal godhuu deemna nuti kalarii yoo fudhanne Afrikaa keessa warri jiraatan fakkeenyaaf warri lafa ho'aa keessa jiraatan
baay'inaan kalarii akkamii qabatanii dark skin qabatanii jechaadha. Dark skin kana jecha amma inni kalarii gara gurraachaatti dhiyaatu qabatanii jechaadha. Inni kun maaliif ho'a aduutu jira fakkeenyaaf sunlight reflect akka ofirraa godhuuf akka ofirraa ittisuuf isa gargaara jechaadha. Dark color inni jennuun kun warri light qaban ammoo light kalarii warri qaban kana jecha warri lafa ho'a keessa jiraatan ammoo kalarii akkamii qabatanii kalarii darkiin ta'in kana jechaan ifaa qabatanii jechaadha. Kalarii ifaa qabatan inni kun maaliif lafa qorraa keessa waan jiraataniif ho'a san akka absorb godhaniif akka ofitti fudhataniif akka ofitti saabaniif isaan gargaara jechaadha. Kanaafuu inni kun biological adaptation keessaa isa tokkodha jechaadha. Culturally yoo fudhanne garuu wantoota hedduutu jira. Uffannatu jira. Akkasuma ammoo nyaata garagaraa kunniin hundinuu akka biological akkasuma cultural adaptation jennuun isa kana jechaadha. Human beings has ability to adapt practically any ecological condition. Kanaafuu ilmi namaa dandeettii akkamii qaba? Dandeettii conditionii kamittiyyuu adapt godhuu qaba jechaadha. Inni biraa immoo maal adaptive isa jennuunidha. Maal adaptive inni jennuun kun ammaa seetan adapt godhuu dadhabuu jechaadha. Nutti ulfaatu. Adaptive behaviors that offers short-term benefits to particular subgroups or individuals may harm the environment and threaten the group's long-term survival, which may lead us to maladaptive. Inni kun fakkeenyaaf wanti hawaasa tokkoof yookiin ammoo society tokkoof short-term benefit kennu faayidaa yeroo gabaabaa kennu inni biraa ammoo maal godhuu danda'a inni sun hawaasan akka yeroo biraa ammoo long-term survival isaatiif miidhaa ta'uu danda'a jechaadha. Akka hawaasni sun yeroo dheeraadhaaf jiraatuuf dhiibbaa irraan gahuu danda'a. Fakkeenyaaf makiinaa yoo fudhanne makiinaan ammaa inni short term benefit jechaadha. Yeroo gabaabaadhaaf namni akka itti fayyadamu jireenya hawaasaa maal godhaa? Jireenya hawaasaa jijjiiraa jechaadha. Garuu ammoo inni kun maal uuma? Faalama qilleensa uumaa jechaadha. Fakkeenyaaf makiinaa san keessaa aarri ba'uu ni jira. Inni kun maal godhaa? Qilleensaan faala. Qilleensi kun yeroo faalame kana long term survival namaatiif baay'ee ulfaataadha jechaadha. Namni tokko akka yeroo dheeraa hin jiraanneef yookiin ammoo jireenya isaa guyyaa guyyaa keessatti baay'ee isa rakkisuu danda'a jechaadha qilleensi kun yeroo faalamutti. Kanaafuu fakkeenyaaf short term benefit inni jennuun kun maal namni tokko fakkeenyaaf manaa bahee bakka wayii dhaquudhaaf makiinaa kana fayyadama. Garuu jireenya isaa guyyaa guyyaa keessatti yeroo hunda makiinaa kana fayyadamaan oolu. Jireenya wanta biraatis waan hojjetuuf jechaadha. Garuu qilleensi kun yeroo hundayyuu isa wajjin jiraatu qaba. Namni qilleensa argatu qaba jechaadha jiraatuudhaaf. Long term survival dha jechaadha inni kun. Kanaafuu isa kanaaf baay'ee rakkisaadha. Yoo kan qilleensi sun faalamu ta'e benefitii qaba makiinaan akkasuma garuu maal qaba? Miidhaa qaba jechaadha. Kanaafuu maal adaptiiv dha jechaadha nama kanaaf. Akkasuma teekinooloojii garaagaraa yoo fudhanne warshaawwan garaagaraa chemical emission'iiwwan air pollution global warming isaan jennuun kunniin ammaa inni warra maal adaptiif ta'anidha jechaadha. Isa kanneen barannee jiraatuudhaaf yookiin ammoo wal simnee jiraatuudhaaf kan nutti ulfaatudha jechaadha. Kanaafuu adaptiif inda maal adaptiifidha jechaadha. Amal lamaan iyyuu ni qabaata jechaadha aadaan. Inni biraan dynamic isa jennuunidha. Kan reefsisni jedha jalqaba irratti not static jedhamu kun kan dhaabbatan dynamic jechaan jijjiiramaa kan ta'edha jechaadha. Yeroo gara yerootti kan jijjiiramaa deemu. Not static, modify, change constantly. Inni kun inni aadaan dhaabbataa miti. Kana jechaan inni aadaan fakkeenyaaf yeroo duraan turee fi abbootii keenya yeroo san turee fi kan amma jiru garaagarummaa qabaatu danda'a jechaadha. Maaliif inni kun wantoota garaagaraatiin fakkeenyaaf teekinooloojii garaagaraa yoo ilaalle lola akkasuma immoo environmental change isaan kunniin faaktaridha jechaadha. Faaktariiwwan warra aadaan tokko akka jijjiiramu faaktar godhan keessaa isaan kunniin warra tokkodha jechaadha. Kanaafuu isaan kanneen faaktar jennee ibsina jechaadha. Faaktars. Fakkeenyaaf teekinooloojii wajjin yoo fudhanne fakkeenyaaf amma yeroo duraanii yeroo akaakayyoota kennaa babayyoota kennaa maal ture makiinaan yeroo hin jirretti jechaadha. Isaan kunniin geejjibaaf isaan fayyadaman maal ture aadaadhaan warroota wal qabatan geejjiboota aadaa isaan jennuun fakkeenyaaf kanneen akka fardaa fi gaangee kan kana fakkaatan jechaadha. Gaala kanneen kunniin amma inni
yeroo abbootii keenyaa haawwata keenyaa akkasuma abaabayyoota keenyaa kan turanidha jechuudha. Amma garuu yeroo ammaa kana baay'inaan kan namni fayyadamu inni makiinaadha. Kanaafuu inni kun teekinooloojiin adaduma dhufaa deemuun maal godhaa deema aadaa duraan ture san cheenji godhaa deema jechaadha. Inni biraa immoo lola. Lola yoo fudhannan fakkeenyaaf lolli aadaan tokko akka jijjiiramuuf baay'ee shoora guddaa kan taphatudha jechaadha. Fakkeenyaaf warra koloonii jara turan yoo ilaalle biyyoota ollaa keenya jiran kanneen akka Keeniyaa fi kanneen kana fakkaatan yoo ilaalle Ingiliff fayyadaman fakkeenyaaf isaan amma afaan biyya keenyaa fayyadamna garuu isaan baay'inaan kan isaan fayyadaman Ingiliff fayyadaman jechaadha. Maaliif kolonaayiz ta'anii koloonii jala waan turaniif jechaadha. Isaan kunniin koloonii jala waan turaniif kanaaf aadaan afaan ammoo maal jennee jira aadaa keessaa isa tokko jennee jira jechaadha. Warri koloneeffatan sunniin koloneeffattoonni warroonni biyya san koloneeffatan maal godhanii biyyi sun akka afaan isaanii haasoftu godhanii jechaadha. Akka afaan isaanii haasoftu waan godhaniif influence waan isaan godhaniif kanaafuu hawaasni sun maal godhe afaan kana haasa'uu dirqamee jechaadha. Kanaafuu afaan kun amma aadaa biyya kamii calaqqisiisa aadaa biyya san koloneeffattee ibsaa jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan ilaaluu dandeenya jechaadha. Waara isa jennuun kana lola isa jennuun kana fakkeenyaaf biyyuma keenya yoo fudhannee fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti yeroo duraan yeroo abaabayyootaa fi abboota keenya maal ture akka isaan dirqamaan afaan Amaariffaatiin baratan godhaa turan. Afaan Amaariffaatiin afaan Oromootiin sun ta'in afaan Amaariffaatiin akka baratan godhanii turan jechaadha. Inni sun ammaa inni aadaa biyya kamiin irratti fidaa jiran amma biyya sun ta'in aadaa hawaasa kamiin irratti fidaa jiran aadaa hawaasa afaan Amaariffa dubbatanii san irratti fidaa jiran jechaadha dirqamaan. Kanaafuu inni kun amma waar lolli yoo jiraate bifa kanaan cheenji godhuu danda'a jechaadha. Environmental changes bifum kanaan jechaadha. Environmentiin tokko yeroo cheenji ta'utti fakkeenyaaf uffatuma fudhan. Hawaasni tokko fakkeenyaaf lafa gammoojjii keessa jira haa jennu. Gammoojjiin kun baay'ee ho'aadha. Kanaafuu hawaasni sun amma maal godha yeroo uffata filatutti uffanni inni uffatu uffata akkamiiti uffata haphii wantoota akka isaniin uffata aadaa godhee uffataa ture jechaadha. Fakkeenyaaf environmentiin bakka sanii hootii ture jalqaba. Jijjiiramee gara kooldiitti veeri kooldii yookaan ta'u taate sirriitti qorraa yookaan ta'u taate uffata isa maal godhuu qaba jijjiiruu qabaachaadha dirqama. Gara uffata furdaatti jijjiiruu qaba. Uffata qara qal'aa ture san gara uffata furdaatti ture jechaadha jijjiiruu qabaachaadha. Inni biraa immoo fakkeenyaaf yeroo duraan baay'inaan kan uffatamaa turan uffata akkamiiti uffata aadaati. Amma garuu teeknooloojiin babal'atee akkasuma immoo environmentiin jijjiiramuu dhabuus danda'a jechaadha. Teeknooloojiidhaan wal qabatee fakkeenyaaf uffanni amma yeroo ammaa hawaasni uffataa jiru baay'inaan inni uffata modernize ta'edha faashin uffataa jira jechaadha. Kanaafuu uffanni duraan garuu uffatamaa ture uffata aadaati baay'inaan kan uffatamu garuu uffanni aadaa suniin amma garamitti jijjiirame yeroo irreechaa yeroo ayyaanni garaagaraa jiru qofa kan uffatamaa jiranidha jechaadha. Kanaafuu inni kun influensiiwwan aadaan tokko akka jijjiiramu godhan keessaa isaan tokkodha jechaadha. Inni biraa immoo kan nuti ilaallu paartii kana jalatti isa kana ilaalee xumurra viidiyoon akkasitti hin dheeranneef aspects or elements of culture amma kan ilaallu immoo elementiiwwan culture ilaallaa jechaadha. Elementiiwwan culture lamatu jira isaan kunniin material isa jennuunii fi non material culture isa jennuunidha jechaadha. Material isaan jennuun kunniin kan akkamiiti kan meeshaati jechaadha. Kan tuquu dandeenyu akkasuma kan ijaan arguu dandeenyu non material warra jennuun kun ammoo kan meeshaa hin ta'ini. Fakkeenyaaf ilaalchota garaagaraa seerota garaagaraa afaan isaan kunniin amma non materialidha jechaadha. Warra arguu hin dandeenye warra tuquu hin dandeenye fi akkasuma warra yaadaan jiranidha jechaadha isaan kunniin. Fakkeenyaaf material culture inni jennuun kun maayini consists of physical or tangible man made objects. Inni kun wantoota akkamii of keessaa qaba? Physical warra ta'an akkasuma warra tuquu dandeenyu tangible warra ta'an kan namni hojjete sin jedhee jira aadaan man made dha jennee jirra. Natural is on ta'in kan namni walii galee murteeffateedha jechaadha. Kanaafuu man made dha inni kunniin objectiiwwan fakkeenyaaf tools implements isaan jennuun kunniin fakkeenyaaf meeshaawwan qonnaa yoo fudhanne isaan kunniin amma warra material jiranidha jechaadha. Akkasuma furniture garaagaraa teessoowwan garaagaraa teebiliiwwan garaagaraa yoo fudhanne isaan kunniinis material warra jennuunidha jechaadha. Automobiles
buildings, dams, makiinaawwan garaagaraa akkasuma ijaarsa garaagaraa yoo fudhanne akkasuma riqicha garaagaraa yoo fudhanne isaan kunniin material warra jennuunidha jechaadha. Which has been changed in the use by man. Inni kun cultural inni jennuun kun amma external jennee ibsuu dandeenya jechaadha. External waan jennuuf maa inni ala jechaadha. Inni kun wanta qaama keessa jiru sun ta'e wanta ala wanta arguu dandeenyu tuquu dandeenyu jechaadha. Wanti external jennuun fakkeenyaaf meeshaa tokko karaa biraatiin external inni jennuun kun wanta yaadaan hin jirre jechaadha. Sammuu namaa keessa wanta hin jirre. Kanatti amma inni wanta arguu dandeenyu meeshaawwan garaagaraa jechuudhaaf wanti barbaadame external hin jennuun. Material bakka yoo dubbisan material culture is called external because it exists outside the human mind. Sammuu namaatiin keessoo hin ta'in wantoota ala jiranidha jechaadha meeshaawwan garaagaraa. It can be seen ilaaluu dandeenya, touched tuquu dandeenya, akkasuma owned and measured safaruu dandeenya, akkasuma immoo kan mataa keenya godhatuu dandeenya jechaadha. Inni biraa immoo it is referred to as civilization jennee himuu dandeenya jechaadha. Isa kana maaliif maateriyaalaawwan meeshaawwan garaagaraa waan of keessaa qabudha jechaadha. Civilization jennee waan himnuuf. Civilization inni jennu maanis civilization is a complex human society with advanced culture, government, social structure and technology typically marked by urbanization or city katamaawwan garaagaraa aadaawwan advanced ta'an kan modernized ta'an jechaadha. Akkasuma government mootummaawwan garaagaraa akkasuma wantoota hedduu kan of keessaa qabu social structure fi akkasuma technology garaagaraa kan of keessaa qabuun civilization jennee ibsina jechaadha. Ammas urbanization city yookiin ammoo magaalaawwanis kan of keessatti qabuun civilization civilized ta'e jennee ibsuu dandeenya jechaadha. Hawaasa tokko wantoota kanneen kan of keessaa qabattaate akkasuma nyaata irratti hundaa'e social hierarchy and symbolic communication like writing fakkeenyaaf kan akka barreeffama wantoota kanneen kun amma bakka tokkotti maal jedhamanii civilization jedhamanii waan jedhamaniif kanaafuu materiaaliin yookiin ammoo meeshaawwan garaagaraa civilization kana keessa is tokko waan ta'eef kanaafuu maal jennaan isa kana material structure kana civilization jennee ibsuus dandeenya jechaadha. Inni biraa immoo non materialidha. Non material is jennuun kana NMC jennee ibsuu dandeenya. Non material culture jechaadha. Inni kun intrinsic and intangible dha jechuudha. Inni kun wantoota uumamaan jiraniif akkasuma intangible ta'anidha kan tuquu hin dandeenyedha. Kana jechuun inni fakkeenyaaf haasaa garaagaraa ideaawwan garaagaraa fakkeenyaaf afaan, beliefs, values, virtues, habits, rituals, practices, ceremonies isaan kanneen jechaadha. Kana jechuun intrinsic isaan jennuun intangible kan tuquu hin dandeenyedha jechaadha. Some aspects of non-material culture isaan jennuun wantoota sadii of keessaa qaban kun aspektiiwwan sadii of keessaa qaba. Value ni jira. Value inni biraa immoo beliefs inni tokko immoo sadaffammaa inni sadaffammaa inni tokkoffaan vaaliuudhaan lammaffaan beliefidhaan inni sadaffaan immoo normiidha jechaadha. Kanaafuu value inni jennuun kun maal inni amma standards of society define notion of good or bad, beauty or ugly, right or wrong isaan jennuudha jechaadha. Wanti tokko gaariidha moo gaarii miti, wanti tokko bareedaadha moo fokkisaadha, sirriidha moo sirrii miti isaan jedhuun kan nuti himnu value kanaan jechaadha. Inni kun more specific fi akkasuma have more content dha jechaadha. More specific jechuun inni wanta san irratti seeraan xiyyeeffannaa godhuudha jechaadha. Kana jechuun wanta tokko qofa irratti xiyyeeffannaa godhuudha. Specific goone aadaawwan jiran keessaa wanta san irratti wantoota jiran keessaa wanta tokko irratti xiyyeeffannaa goone waa'ee waan sanii yookaan wanti sun gaariidha moo gaarii miti, bareedaadha moo fokkisaadha, sirriidha moo sirrii miti isa jedhu yookaan ilaalu taate wanta tokko irratti waan xiyyeeffannuuf wanta sanii ammoo isa kana judge godhuudhaaf maal beekuu qabna, detailii wanta sanii beekuu qabna jechaadha. Inni biraa immoo beliefidha. Beliefs inni jennu maa inni wantoota waa wayiitti amanuu jechaadha. Kana jechuun maa inni namni wayii are cultural conventions wantoota namni maal godhe
culturally irratti walii galeedha jechaadha. That concerns true or false assumptions. Inni kun maayini wanti kun sirriidha dhugaadha moo dhugaa miti wanti jedhu irratti fakkeenyaaf wanti tokko belief jecha maayini amanuu erga ta'e wanti sun dhugaadha moo dhugaa miti wanta jedhu beekuu qabna jechaadha. Kanaafuu beliefin jennuun kun isa kanaa wal qabata jechaadha. Specific descriptions of the nature of the universe in the humanity place in it. Fakkeenyaaf isa kana example kana ilaalle education is good yoo jenne maayini value inni kun maalifi education is good yoo jennamu fakkeenyaaf goodness or badness jechaa jira. Wanti kun gaariidha moo gaarii mitiidha. Kanaafuu insani maal jenna value jennee jirra jechaadha. Whereas grading is the best way to evaluate students. Grading yookiin ammoo qabxiiwwan garaagaraa akkasuma fatanaan qormaanni garaagaraa jiraatuun karaa nama ittiin barataa ittiin evaluate goonuudha. Karaa inni kun the best way to evaluate students jechaa jira. Inni kun garuu maayini beliefidha jechaadha. Maaliif beliefii goone isa kana grading kana irratti amma wanti kun tiruudha moo false isa jedhuudha jechaadha. Fakkeenyaaf wanti kun grading is the best way to evaluate student isa jedhu fakkeenyaaf barataa tokko barsiiftanii barataan kun hagamta akka hubate isa jedhu beekuudhaaf gaafii qabaatu qabdanii akkasuma barataa saniif maal godhuu qabdanii grading kennuu qabdanii jechaadha. Kanaafuu inni kun tiruudha moo falseidha wanta jedhu wal qabatu. Kanaafuu inni kun maayini beliefidha jechaadha. That reflect assumptions and determine the educational achievement. Inni biraa immoo normidha. Inni sadaffaan norms isa jennuudha. Inni kun norms inni jennuun kun seerotaa fi akkasuma qajeelfamoota garaagaraati jechaadha. Are shared rules and or guidelines. Inni kun seera yookiin ammoo qajeelfama jechaadha. That define how people ought to behave under certain circumstances. Nam tokko akkamitti akka behave godhuu qabu amala akkamii akka qabaatu qabu kan mul'isuudha jechaadha. Inni norms jennuun kun ruleidha yookiin ammoo guidelinesidha jechaadha. Connected to the values, beliefs and the ideologies of the society. Isa kana ammoo karaa lamaan ibsuu dandeenya jechaadha. Isa norms jennuun kana folk ways isa jennuunii fi akkasuma mores isa jedhamudha jechaadha. Kanaafuu karaa lamaan kanneen norm yookiin ammoo rulii fi guidelines kana qajeelfamoota kana bakka lamatti qoodnee ilaaluu dandeenya jechaadha. Fakkeenyaaf inni tokkoffaan folk wayidha. Folk way jennuun kun maayini norms guiding ordinary usages and conventions of everyday lives. Inni kun maayini kan jireenya keenya guyyaa keessatti itti fayyadamnudha jechaadha. Guide kan nu godhudha jechaadha. Fakkeenyaaf not strictly enforced inni kun wanta guutumaan guututti dorgamaa ta'e miti jechaadha. Inni kun garuu wanta jibbisiisaa ta'uu danda'a. Garuu ammoo hawaasan keessatti wanta dirqama ta'e miti jechaadha. Fakkeenyaaf example leaving or not leaving seat for an elder people inside a bus or taxi. Fakkeenyaaf makiinaa keessatti yookiin ammoo baasii keessatti taa'aa jirtanaa jennu. Mucaa wayii taa'aa jira. Namni isinii olii wayii namni guddaan yoo kan dhufu taate jechaadha. Hangafni keessan namni isinii olii namni guddaan maanguddoon yoo kan dhufe makiinaa keessa dhaabataa jiru. Fakkeenyaaf baasiidha baay'inaan baasii keessa fakkeenyaaf yoo kan dhaabataa jiraatu taate isin garuu taa'aa jirtan. Bakka teessan ka'ii fi nama sanii ka'ii teessisi wanni jedhu dirqama miti jechaadha. Namni sun yoo barbaade namni taa'aa jiru sun yoo barbaade ka'ee teessisuu danda'a yookiin ammoo ka'uu dhabuu danda'a jechaadha. Kanaafuu nama sanii irratti hunda'a. Garuu wanti kun ilaalcha gaariin qabaatu jechaadha hawaasa biratti ka'uu dhabuun. Kanaafuu ka'uun filatamaadha jechaadha. Garuu maayini kun dirqama miti jechaadha. Inni biraa immoo mores isa jennu inni kun yeroo dubbifamu mores jennee dubbisna mores kan jenneen mores jedhamee dubbifamaa jechaadha. Inni kun ammoo wanta are more stronger norms than folk ways. Inni kun kan baay'een strong ta'edha jechaadha folk way kanarra. Kanatti ammaa inni kun not strictly enforced jennee jirra. Kun garuu wanta dhorgamaa ta'edha jechaadha mores inni jennuun kun. Example a person who steals namni hate wayii rapes gudeeddii garaagaraa namni hojjete akkasuma kills was violated some of society most important mores. Inni kun namni wantoota kanneen hojjetu kunniin fakkeenyaaf nama yoo kan ajjeesu taate inni kun society keessatti wanta dhorgamaa ta'e hojjetee jira jechaadha. Kanaafuu inni kun namni kun severely punished ta'a jechaadha. People who violate mores
are usually severely punished. Inni kun adabbii cimaa isa eeggataa jira nama wanta kana balleesse. Garuu kanaaf foolkooyii kanaaf fakkeenyaaf bakka teettan sanii yoo ka'uu kan dhabdan taate homaa wanti isinirra gahuun jiru jechaadha. Kanachaan paanishmentiin qabdan adabbiin qabdan garuu namni isin abaaruu danda'a fakkeenyaaf yookiin ammoo ilaalcha gadhee isiniif qabaatu danda'a. Kanaafuu garuu wanti isinirra gahuun jiru jechaadha. Garuu kana keessatti adabbiitu jira. Adabbiin fakkeenyaaf ostracism jennuun fakkeenyaaf maa'inni hawaasa hojiiwwan hawaasaa keessa fakkeenyaaf wantoota hawaasa keessatti aktiivitiiwwan garaagaraa kan hawaasa keessatti hojjetaman irraa dhoorgamuu dandeettan jechaadha. Inni biraa immoo vicious gossip hamii baay'ee ulfaataa ta'e fakkeenyaaf hawaasa keessatti maqaa garaagaraa isiniif kennamuu danda'a. Fakkeenyaaf nama hati maqaa garaagaraa itti kennuu danda'anii akkasuma hawaasni bifa ulfaataa ta'e yookiin ammoo hamii ulfaataa ta'e kan isin miidhu wayii isin hamatuu danda'a jechaadha. Kanaafuu ilaalcha fokkataa qabdan jechaadha hawaasa biratti. Public ridicule inni jennuun ammoo kan akkamiiti hawaasa keessatti sheemii qabsiisu yookiin ammoo nama sanitti kolfuu yookiin ammoo fakkeenyaaf namni hati wayii yookiin ammoo hagamtaan akka itti ulfaatu hin beektan hawaasa keessatti ilaalcha fokkataadha waan ta'eef inni kun waan dhoorgamaa ta'eef hanni. Kanaafuu namni sun baay'ee miidhamaa jecha namni waan kana hojjete hawaasa keessatti ilaalcha garaagaraa waan isaaf qabaataniif akkasuma exile ta'uu danda'a inni kun. Kana jecha ammaa inni imala baasuu danda'anii godaansisuu jechaadha biyyarraa akkasuma loss of biyyarraa yeroo isin jedhu gara biyya alaa seetanii akka badii hojjan san jechuu osoo hin ta'in inni kun keessattuu yeroo duraan kan turedha. Fakkeenyaaf hawaasa san keessaa baasanii akka kophaa isaa jiraatu godhu yookiin ammoo akka biyyarraa badu godhu jechaadha. Ofirraa ari'uu jechaadha karaa biraatiin. Loss of one's job hojii dhabuu akkasuma physical beating namni qixaatii garaagaraa yookiin adabbii garaagaraa isin irratti fudhatu jechaadha. Isin tumuu danda'a yookiin ammoo harka muruu wantoota akkanaa kanneen godhuudhaan jechaadha. Imprisons hidhamuu commitment to a mental asylum kana jecha ammaa inni namni kun fayyaa hin qabu yookiin ammoo sammuun isaa dhukkubsataadhaani gara hospitaalaa wantoota akkasii kan hojjetu jechaadha. Kana jecha ammaa inni fakkeenyaaf nama tokko nama fayyaa qabu wayii yoo fuunee warra sammuu dhukkubsatan bira yookaan finu taate dhukkubsataadha jennee namni hundinuu itti amanee ati sammuu dhukkubsatte maal jedhanii yookaan garas fidan taate namni sun hagam akka miidhamu yaaduu dandeettan hundi keessanuu saayikooloojikaal jechaadha. Or even execution kana jecha maal ta'uu danda'a namni sun ajjeefamuus danda'a jechaadha. Kanaafuu qixaatii yookiin ammoo adabbii baay'ee cimaa ta'etu isa eeggataa jechaadha. Nama mooreesii kana cabse. Kanaafuu isa kana fakkaataa jechaadha. Mooreesii fi foolkooyis inni jennuun. Yeroo itti aanu immoo isa kana ni ilaalla 3.4 cultural unity and variations isa jedhu kanaafi kan itti aanu ilaalla. Kanaafuu inni har'aa isa kana fakkaata. Viidiyoon kun yoo isinitti tole hundi keessanuu like godhaa akkasuma ammoo hiriyoota keessaniif share godhuudhaan guruppiiwwan garaagaraa teelegiraam irratti danda'a yookiin ammoo feesbuuk wantoota garaagaraa irratti share godhuudhaan viidiyoo kana vaayiraal na baasa. Haaraa yoo taatan ammoo hundi keessanuu namni subscribe hin godhin subscribe godhaa kan like hin godhin immoo like godhaa isin jedha. Viidiyoon keenya inni har'aa isa kana fakkaata. PDF kan yoo argatu barbaaddan ammoo teelegiraam irratti share isiniif godhaa. Telegram akkuma isin jedhu komentii jalaa linkii isaa argachuu dandeettan yookiin ammoo description jalaa argachuu dandeettan yookiin ammoo Telegram irra seentanii @Ethio student yoo jettan argachuu dandeettan jechaadha. Profiiliin YouTube kana fakkaata. Kanaafuu profiilii akkasii qabachaa Telegram irrattis kanaafuu isin achirraa argachuu dandeettanii gaaffiiwwan garaagaraa achirraa argachuu dandeettanii. Kanaaf viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti hundi keessanuu nagaan naaf jiraadhaa isin jaalladha galatooma.